Oduu baay'ee gammachiisaa ta'e Soomaaliyaan garba Hindii irratti Itoophiyaaf buufata doonii akka kennuuf jirtu ibsitee jirti jechuudha. Gama biraatiin oduu ijoon irra isiniif qabannee dhufne tajaajilli elektirikii Itoophiyaa hooggansa dabalatee hojjettoota 22 tarkaanfii irratti fudhatuun dhagahamee jira jechuudha. Gama biraatiin Itoophiyaa keessatti buqqaatonni biyya keessatti miliyoona 3.3 ta'uun beekamee jira. Oduu ijoo keenya itti aanuun jechuudha. Naannoo Amaaratti guyyaa kaleessa konkolaatonni saliixa fe'anii gara Gondaritti imalaa Gondarirraa gara Bahaddaaritti imalaa turan jechuudha. Konkolaatonni 6 hidhattoota faannootiin akka gubamanii turan. Konkolaatonni kun saliinni isaan fe'anii deeman hammami kan jedhuu fi akkasumallee birriin kasaaraa ta'e hammam kan jedhu bal'inaan kan isinitti himu ta'a jechuudha. Geejjiba baaburaa Itoophiyaa irraa Jabuutii deemu jechuudha. Amma boodan jechuudha waraqaa eenyummaa yoo hin qabaanne namni kamiyyuu jechuudha baaburaan gara Jibuutii imaluu hin danda'u jechuudha. Oduu keenya xumuraatiin paartiin federaalawaa Somaalee malaammaltummaan naannichatti babal'ateef itti gaafatamummaa akka mirkanaa'u gaafatee jira jechuudha. Bal'inaan isinitti hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaan argatu fuula yuutuubii Oromaan sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik sheer gochuu hin dagatina. Yaada keessan koomantii jalatti nuuf qooda. Oduu keenya jalqabaatiin Soomaaliyaan garba Hindii irratti Itoophiyaaf buufata doonii akka kennuuf deemtu jechuudha ibsitee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya yeroo adda addaatti jechuudha wallabbii isaaniitii fi waliif mallatteessuu isaaniillee irra deddeebiin isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanuma wal qabatee oduun ijoon amma jirtu jechuudha. Soomaaliyaan garba Hindii irratti jechuudha Itoophiyaaf buufata doonii akka kennuuf deemtu himtee jirti yookaan beeksiftee jirti jechuudha. Kun kan ta'e immoo eega muummichi ministeeraa gara Soomaaliyaa imaluun Moqdishoo dhaqanii deebi'an boodaani jechuudha. Kun kan ibsame daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo dhimma ulaa galaanaa wal qabate gara waggaa tokkoof Itoophiyaa waliin wal dhabdeerra kan turte Soomaaliyaan Itoophiyaan buufata doonii galaana Hindii irratti argamu akka argatu gochuuf yaada akka jirtus gabaafamee jira jechuudha. Biyyoonni lamaan wal dhabdee gidduu isaanii uumamee ture furuuf jechuudha marii gaggeessaa kan jiran yoo ta'u jechuudha. Hanga ji'a waxabajjii waliigaltee bu'uura xumuruuf kan kaayyeffate ta'u ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ali Muhammad Omar Gaafif deebii kamisa darbee Universal TV waliin taasisaniin himanii jiran jechuudha. Bu'uurri sun gosa buufata doonii kam akka kennu jechuudha garba Hindii irratti. Iddoo buufata doonii kun ijaaramuu fi baasii waliigalaa isa murteessaa jedhanii dubbatanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan wal qabate ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa kana kan ifoomse jechuudha. Marii pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Moqodishootti taasifaman hordofeeti jechuudha. Mariin kun kan geggeeffamaa ture jechuudha. Gama lachuunuu wal dhabdee ammajjii 2024 keessa walii galtee ulaa galaana Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti mallatteeffame hordofeeti jechuudha. Hundaafuu wanni kun yoo dhugaa ta'e Itoophiyaaf buufanni doonii galaana Hindii irratti dhugumaan kan kennamu ta'e jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'ee hedduu bu'a qabeessa fi biyyalleef jechuudha hedduu bu'a qabeessa jedheetiin amana jechuudha. Namoonni hedduullee kanuma kan jedhaa jiran jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma kana duratti yoo filmii ta'eetuma hafuu baate kuni waan baay'ee gaarii fi akkasumallee waan deeggaramuu qabudha jechuudha. Kanatti aansee oduun keenya kanarra isiniif qindeessinee jiru jechuudha. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa hooggantoota dabalatee hojjettoota 22 irratti tarkaanfii fudhachuu isaatu ibsamee jira jechuudha. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi hojimaata badaa hambisuuf hojjetameen hooggantootaa fi hojjettoota dhaabbatichaa 22 irratti tarkaanfii fudhatamuu tajaajilli elektirikii Itoophiyaa beeksisee jira.
Kanumaan wal qabatee gama kanaan miidhaan qaqqabees birrii miiliyoona 50.2 olitti kan tilmaamamu ta'uu himamee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee yakkoonni 163 raawwatamuun hordoffii irratti taasifamaa akka jiru kan eerame yoo ta'u jechuudha. Kanneen keessaa yakkoota 11 irratti murtoon darbuu ibsamee jira jechuudha. Gama biraan baatiiwwan torban darbanitti jechuudha maamiltoota kaffaltii tajaajila hin kafalin kan hafan jechuudha 368f akeekkachiisa kennuun dhaabbatichaaf galii birrii miiliyoona 100 jechuudha. Oduun keenya har'a qabannee ol argamsiisuu danda'u eeramee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kanumaan xumurree keessa baana jechuudha. Kanatti aansee geejjiba baaburaa Itoophiyaa irraa Jabuutii deemu jechuudha. Amma boodan jechuudha waraqaa eenyummaa yoo hin qabaanne namni kamiyyuu jechuudha baaburaan gara Jibuutii imaluu hin danda'u jechuudha. Waraqaa eenyummaallee gisee jedhan paaspoortii jechuudha. Fakkeenyaaf duraan Dirree Dawaa irraa yoo deemtu jechuudha paaspoortii yoo qabaattes numa deemta, paaspoortii yoo hin qabaannellee inuma deemta. Waan tokko waan nama rakkisu miti, tikeeta qofa muratteeti kan deemuu dandeessu jechuudha. Amma garuu waraqaa eenyummaa yoo qabaatte malee gara Jabuutiillee akka deemuu hin dandeenyu jechuudha. Itti gaafatamaan koomishinii waldaa aksiyoona baabura Itoophiyaa fi akkasumallee Jabuutii beeksisanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo haaluma kanaan jechuudha hiraarfama imaltoota hiraarsuuf akkasumallee nageenya walootiif jecha maamiltoonni tikeetii isaanii karaa teelee birrii qofaan bitachuun tajaajila geejjibaa argachuu akka danda'anis ibsamee jira jechuudha. Kun waan baay'ee bareedaadha. As keessatti immoo hattoota hedduutu karaa daandii baaburaa kanaan Jabuutiirrallee ol seenuu danda'a. Itoophiyaa keessallee jechuudha waan barbaadan balleessanii gara biyyoota ollaa kanatti baqatuuf kan malatan hedduudha jechuudha. Mootummaa waan akkanaa godhu ani baay'ee gaariidha jedheetiin fudhadha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gama keenyan jechuudha. Oduu keenya dabalataatiin jechuudha daawwattoota keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha buqqaatonni biyya keessaa miiliyoona 3.3 ta'uu beekamee jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana buqqaatota biyyoota keessaa buqqa'an miiliyoona 3.3 ol akka argama ragaan dhaabbata godaansa idil addunyaa tibbana baase mul'isuutti jechuudha. Buqqaatota kanaaf jechuudha walitti bu'iinsi wanti buqqaatota kanaaf sababate walitti bu'iinsa sababa ijoo ta'uus eeramee jira jechuudha. Waggoota darban keessatti buqqaatonni ol aanaa ta'e kan galmaa'e yoo ta'u jechuudha. Keessumaa bara 2021 naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti jechuudha waraanni jiraachuun wal qabate lakkoofsi kun miiliyoona 4.3 gahee kan ture ta'uun ni yaadatama jechuudha. Lakkoofsi kun bara 2022 gara miiliyoona 3.1tti gadi bu'e jechuudha. Bara 2023 irra deebin jechuudha gara miiliyoona 4.4tti ol guddachuu agarsiiseera. Haa ta'u malee bara 2024tti jechuudha gara miiliyoona 3.3tti gadi bu'ee mul'atee jira jechuudha. Hanga caamsaa bara 2024tti oduu keenya biraatiin jechuudha naannoo Amaaratti guyyaa kaleessaa jechuudha konkolaataan saliixa fe'ee deemu jechuudha habbaan jaha bakka tokkotti gubatu hordofee jechuudha. Namoonni baay'een kana kan jedhaa jiran hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa keessa socho'antu gubee jedhaa jiru. Konkolaataan kun tokkoon isaa saliixa kuntaala 400 ba'atee deema jechuudha. Daawwattoota keenya akka oduun gamasii baate mul'iftutti jechuudha. Saliinni kun kuntaalli tokko yeroo ammaa kana kan itti gurguramaa jiru tilmaaman gara 14,000 kuntaalli tokko gara 14,000tti gurguramaa jira jechuudha. Yeroo kana daawwattoota keenya konkolaataan jahaa haala kanaan gubate jechuudha. Konkolaataan jahaan kun saliixa tokkoon isaa jechuudha saliixa 400 ol baatee deemaa jira jechuudha. Saliixa 400 kana gaamee 14,000 yoo baay'iftu konkolaataan tokkoyyuu meeqa akka ta'u nama hin dhibu jechuudha. Walumaa galatti qabeenyi biyyattii guyyaa kaleessaa qofatti sa'a tokko keessatti kan barbadaa'e yoo xiqqaate gara miiliyoona 4 oliiti jechuudha. Daawwattoota keenya waan hedduu nama dhibaati jechuudha.
jechuudha. Namoonni hedduun hidhattoota faannoo jedha. Kun immoo uumama jechuudha kan odeeffamaa jiru jechuudha. Daawwattoota kiyyaa Gondar irraa gara Bahaddaaritti osoo imalaa jiruuti jechuudha. Rakkoon kun kan qaqqabuu dandahe jechuudha daawwattoota keenya. Kanumaan wal qabatee shufeeriin tokko matumaanuu ni du'e jechuudha. Shufeeriin tokko walumaan akka du'etti himamaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaan biyyi keenya rakkoo akkana kana keessa jirti jechuudha. Oduu keenya xumuraatiin jechuudha. Gaamma bilbiltuu xumuraa takka isin gurra isin buufnee asumaan gara goolabuutti deemna jechuudha. Xumura irratti kan isiniin geenyu jechuudha. Paartiin Federaala Soomaaliyaa malaammaltummaan naannichatti babal'ateef itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gaafattee jirti jechuudha daawwattoota keenya. Paartiin Federaalistii Soomaaliyaa naannicha keessatti malaammaltummaan babal'achuu kufaatii bu'aansaa pirojektoota bu'uuraalee misoomaa hin xumuramneef jechuudha. Tajaajiloota bu'uuraa hin argamneef akkasumallee qaala'insa jireenyaa jiraachuu eeruun itti gaafatamummaa akka mirkanaa'u gaafatanii jiran jechuudha daawwattoota keenya. Paartichi hooggantoota biiroo fi qondaalaa faayinaansii irraa kaasee jechuudha hanga hooggantoota sadarkaa ol aanaatti bifa hirmaachiseen jechuudha. Maallaqni guddaan misoomaaf ramadamee faayidaa hin malleef jechuudha ooluu yookaan maallaqni eessa akka gahe hin beekamne jechuudha. Gara malleetti akka hin banne akka dhaabbatuuf jechuudha itti gaafatamummaa akka fudhatuuf gaafatee jira jechuudha. Namni waan kana baasii godhu hundi itti gaafatamummaa fudhatee maaliin akka hojjetu eessa akka geessee bu'aa akkamirra akka oolche hunda itti gaafatamummaa fudhatee waan baasii ta'u hunda akka baasii godhuuf malaammaltummaan akka xiqqaatuuf jechuudha gaafattee jirti jechuudha. Biyya keenya keessatti illee waanuma akkanaatti kasumaalee kana waluma fakkaate jechuudha. Yeroo hedduu birriin qabeenya uummata irraa sassaabamuu fi qabeenyi biyyallee jechuudha pirojektii maqaa pirojektii fi akkasumallee waan adda addaa jedhaniituma balleeffamaa ture. Eenyu akka balleesse fi maalirratti akka badee wanni beekamu hin jiru jechuudha. Silaa malaammaltummaan biyyoota Afrikaa keessaa tuni waa gadi hin galtu. Kana kanumaan xumurree keessaa baana jechuudha. Daawwattoota keenya oduu ijoo guyyaa irraa jirtu gurra isin buusuuf dhufne jechuudha. Kanaafuu guyyaa guyyaan oduu odeessaalee keenya yeroo isaa irratti hundaa'e argattu fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu gatina videoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya goolabameera kan itti aanu namoonni deebinutti nagaa ta'a.